السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu kabajamoo fi jaallatamtoota hordoftoota seed channel jalatti warroonni argamtan hundi keessanuu akkam nagaha jirtu isiniin jecha egaa har'a akkuma beekamu barumsa haalaan bareedaa takka qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. barumsichi maal inni jechuun keessan oolu egaa barumsi inni har'a ani qabadhee isiniif dhiyaadheeru kuni haala kamiin viidiyoo jaalanne takka haala kamiin hamma barbaanne irraa kunnee daawunlood godhachuu dandeenya isa jedhu walii ilaalaa jecha. viidiyoo isuma fedhe ta'u kamuu barbaadde ka abbaa fedhee irraa kuttee hanga barbaadde ittiin fayyadamuu dandeessaa jecha. kana argachuudhaaf jecha mee fakkeenyaaf yuutuuba keenya keessa seenne mee viidiyoo takkaamee ammoo ni agarnu sinuma agarsiisu jecha mee viidiyoo caaluu takka mee kanum wanni agarruuti liinkii isaa koppii agarru ergaa liinkii isaa koppii godhannee raanneen booda internet keenya keessa ni seennaa jecha. internet keenya keessa ergaa seenneen booda bakka searchii kanarratti stream gootanii barreessanii jecha. stream abalee haala kana dhugaa barreessitaniin booda goo jettanii jecha. achiin booda kunoo akkuma agartan streamabalee.com jedhee nuuf jira. asirratti ni dhoynaa jecha. asirratti ergaa dhoyneen booda haala kanaan nuuf fida. asirratti paste ni goonaa jecha. asirratti wanni san linkii san paste goona jecha asirratti. achiin booda haala kanaan nuuf fida. haala kana ergaa nuuf fideen booda akkam goonaan haala kana ergaa nuuf fideen booda hanga barbaanne irraa muraa jecha. asiis akkana bakka barbaanne jecha bakka itti feenu armaayes akkana fakkeenyaaf jecha hanguma barbaaddanii meeni fakkeenyaaf hanguma tana kutee sina agarsiisu. amma asirratti ni dhoona jecha. create video bakka jirtu tanarratti ni dhoona. achiin booda ni eegganaa jechaadha. obsaanii ni eeggannaa jechaadha. hanga kun as xumuramee raatutti ni eegganna. achiin booda kunoo as dhuftanii bakka moor jettu tanarratti ni dhoytanii achiin booda gadi buutanii daawunlood jettanii jechaadha. achiin booda ammas dhuftanii daawunlood jettanii egaa haala kanaan daawunlood godhatanii ittiin fayyadamuu dandeessanii. kunoo haaluma amma argaa jettan kanaan irraa kunnee daawunlood nuuf ta'u jira jechaadha. amma daawunlood ta'ee haraatuuti deemnee gaalarii keenya keessatti ilaalnaa jechaadha. akka ittiin bu'ee raatu jecha. absaan eegganna hanga gadi bu'ee raatutti. egaa kunoo haaluma amma argaa jirtan kanaan bu'ee raachuu jira. kunoo bu'ee raate amma mee gaalarii keenya keessa deemnee halaallu as keessaa ni baanaa jechaadha. gaalarii keenya keessa ni seenna. achi booda kunoo jecha ka'ama buusne kun kan inni irra dhoyna. kunoo jecha muuziqaa caaluu hanga barbaanne sekendii 43 asirraa murreerraa. egaa barumsi keenya har'aa akkana fakkaata. barumsi keenya har'aa kana fakkaata. hanga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan turan isiniin jedha.
subscribe share like gochuu hin dagatinaadha. Egaa nagaan naaf turaan isiniin jedha.